qofaa kiyyaa murteeffachuun dadhabee. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaatte. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hagaa xumura qophii keenyaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hedduun keessan akkuma beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Akkuma chaanalii duraarratti nan jajjabeessaa turtan kan irratti illee sabskiraayib, sheer, laayikii fi koomentii gochuun na jajjabeessuu keessan hin dagatinaa jecha gara seenaa keenya guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani gammachiista shoomeedha. Dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas hanga kutaa 5 qofaattiin baradhe. Barnoonni ganda keenya keessa kan jiru kutaa 1 haga 4 qofaatti. Kutaa 4 hanga kutaa 8tti ganda biraa yookiin immoo gara aanaatti deemuun barnootatu baratama. Magaalli aanaa keenyaa ganda keenyarraa miilaan sa'a 2 ol deemsisa. Ganda gara biraa deemuuf immoo dubartii waan nan ta'eef baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu sanumayyuu danda'een barnoota kutaa 5ffaa ganda gara biraa deemeen marmaareen barachuuf yaalii godheen ture. Haa ta'uutii garuu qoromsa hedduutu kana keessatti na mudate. Biyyi keenyi heddumminaan gaaraa fi mukeen kan qabu gaara tokko gara gaara biraatti sagaleen illee iyyamee biyyatti dhagahamuu hin dandeenyedha. Maarree lagas dhagaas olis gadis qaxxaamureen waggaa tokko yeroon baradhu keessattiin dhiira bare. Ilma dhiiraa kanan bare fedheen jaalladheen utoo hin taane yoo na waliin ciiste sin eegaan yoo na waliin ciiste eenyuyyuu sin tuquun haasoo ijoollummaa jedhuun gaafan dhiira waliin ciisu dhiigan ofirratti arge. Barataan kana waliin raawwanne kutaa 7ffaa barataa. Tilmaamaan waggaa 14 yookiin 15 ta'a. Ani umriin koo waggaa 10. Maarree kanaan ture. Lamaan keenyu ijoollummaa toon fixatiin miira saalqunnamtii sotoon beekiin kabaja kiyya kan hin dhabe. Akkuma waadaa naaf seenes waggaa tokko barnoota kutaa 5 yeroon baradhu mana barnootaa isa waliin hin deemaa. Ijoollee dhiiraa gara biraas narraa dhorkaa. Haa ta'uutii garuu akka inni yeroo hundaa na eegu gochuuf dirqama wanta inni na gaafatu nan godhaafi. Kana jechuun yeroo hundaa yeroo mana barnootaa deemnu caakkaa ta'etti gorree dursinee waliin ciisna. Tarii akkanatti seenaa koo yeroo naasa'u maal jechuudha kan naan jettaniin dhibdanii. Haa ta'uutii garuu jireenyi baadiyyaa dubartii hedduuf baay'ee ulfaataadha. Bosonni yookiin caakkaan hallayyaan oliif gadi jiraachuunsaa dubartiin gudeedamtee yoo iyyites yoo iyyuu baattes jaallattee otoo hin taane dirqamaan amala kana bartee akka jiraattuuf ishee dirqamsiisa. Kanaan barnoota koo kutaa 5ffaa xumureen ganna haadha kiyya hojii hojjedhee gargaaraa otoo hin jiru namichi ollaa keenyaa manaan reefu dhiyoomatti irraa boqotte tokko ijoollee xixiqqoo kan qabu haadha koo bira dhufee maaloo ijoolleen koo hagabuu narratti dhumuuf jiru intalli kee waggaa tokkoof ittoo biddeena tolchitee naafaa guddistuu midhaan xaafiirraa haga kanaa boqqolloorraas haga kanaa yeroon galfadhu siniifin kennaa jedheetti dubbata. Maatiin kiyya harka qalleeyyii lafas midhaanis hin qabne waan na ta'aniif haati koo abbaa kiyyallee otoo hin mariisisiin tole jetee nama kanaaf na kennite. Waggaa tokkoof jedhee kan hin gale mana nama kanaa waggaa 3 jiraadhe. Kanaan booddees gara barnootaatti hin deebine. Turtii waggaa 3ffaa booddee amma guddattee ta'ati dirqiidhaan si fuudhamoo warra keettimeen seera qabeessaan si fuudhaa jedhee na gaafata. Gonkumaa umriidhaan nama kana waliin walin madaallu. Anis kuni maal jechuudha nyaataa fi buddeena tolchuuf mana kana haati kiyya na galchite malee heerumaaf miti jedheen deebiseefi guyyaaman kana deebiseefi namni kuni dirqiidhaan na gudeede. Halkan tureetii ganama barii gara mana haadha kootti deebi'ee wanta uumames yeroon itimu siif tolee jiraattee yeroo garaatti godhattudha mana kootti fiigdaayinaan jettee haati koo manaan ariite. Rabbiif haa galatuutii garaatti sin godhanne. Kanaan gara magaalaa aanaa keenyaatti yaa miilla koo na
na baasi jedheen fiigee badeem. Magaala aanaa keenyaas deemee mana namaa barbaaddadhee galeen hojjechuun eegaleem. Akka tasaa ta'es mana dubartii tokko na qunnameem. Mana nyaataa giroosaraa, mana shayii fi suuqii dubartii qabdudha. Hundumayyuu bakka tokkotti dalagdiim. Akkuman ishee bira deemettis ati dubartii reefuma gahaa jirtudha. Giroosarii keessa yoo hojjette namni baay'ee dhuguu siyaasofsiisuuf jecha baay'ee turuu danda'u jechuun uffata babbareedaa kan mana keessa jiru naaf kennuun haalattiin gatiin shallagamu na barsiisuun mana dhugaatii keessaa hojjechuun eegaleem. Mana dhugaatii kana hojjettoonni mootummaa, namoonni baadiyyaa, namoonni magaalaas bakka itti fayyadamaniim. Anis haala naannoo salphaatti bareen nama faanas waliigaltuu ta'een jiraachuun eegaleem. Kana gidduutti mooraaman ani hojjedhu keessaa kireeffatee kan jiraatu poolisiin tokko sin jaalladhaa na jechuu jalqabeem. Bifa kanaan ergan guddadhee gaaffii jaalalaa yeroo jalqabaaf naa dhiyaatedha. Dafeen tole hin jenneefiim. Haa ta'uutii garuu mana keessa ofii ittoo danfisee biddeena bitee waan jiraatuuf anis mucaa baadiyyaa waan nan ta'eef akkam ilmi dhiiraa gadi jedhee abidda qabsiisee ittoo danfifatee nyaata jedheen qalbiin koo cabeefi naannoo baatii 7 mana giroosarii sana keessa hojjedheen poolisii kanatti heerumeen waliin jiraachuun eegaleem. Hangam yeroon keenyi saffisus haa ta'uutii garuu jaalala naaf qaba tureem. Namni isa biratti na arge hundi maali mucaa xiqqoo fuute kaa jedhanii isa komatuum. Kanaan poolisii kana waliin jireenyan eegale. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Namummaansaa nama gaariidhaam. Haa ta'uutii garuu waan hundumaa humnaan gochuu, humnaan moo'uu, humnaan fayyadamuu barbaadaam. Durarra poolisii waan na ta'eef nan sodaadhan tureem. Booddee garuu yeroon isa baru mana isaa keessa yeroon jiraadhu sodaan koo na keessaa badee rukuttaasaa dheekkamsasaa gaafa aaru wanta inni godhu sodaachuun eegaleem. Hojiin poolisummaa biyya eeguu, lammii eeguu waan na ta'eef malee otoo hafee nan jaalladhaam. Sababiinsaa rakkoon bakka uumametti itti bilbilamnaan halkanis haa ta'u guyyaa ka'ee fiigee deemaam. Bakka namni wal ajjeesetti isa ajjeese waliin lubbuu wal qabaam. Hattuu hataa jirtu rasaasas meeshaa qara qabus haa qabattu dursee kan lolu poolisiidhaam. Kanarrammoo darbee miindaan argatu yeroon isa bira galu lakkoofsa kanaa waan hin beekneef ani guddaa natti fakkaata ture. Haa ta'uutii garuu gaafa magaala ta'aniitti jiraatan miindaansaa nyaatuma foon qabdullee baatiitti guyyaa tokko nama nyaachistu. Cubbuudha waan argaturraa xiqqoo fudhatee kanaaf kana godhi kanaaf immoo kana goona jedhee natti kenna ture. Wanta na dhoksus hin qabu. Anis maarree jaalalli guddaan nu gidduutti uumameera jedheen wal fuunee waggaa lamaan keenyatti daa'iman godhadhe. Rakkoon kaleessa turerraa daa'ima argan godhadhee xiqqoo nan boqodhe. Abbaan manaan koos nama gammadaa ta'e. Haa ta'uutii garuu ergan daa'ima godhadhee abbaa manaa kootiin aanaa tokkorraa gara aanaa biraatti, aanaa biraarraa gara aanaa duraatti jijjiirraadhaan rakkisuu eegalanii. Kunis miindaa argatu waliin anaaf mana kireessee ofiis bakka jirutti kireeffatee jiraachuun keenyi nutti ulfaate. Nyaatanii dhuguun waan guddaa nutti ta'e. Kanaan abbaan manaan koos anoo kunoo hangan aangoo argadhutti yaada hojiidhaan tasgabbaa'uun qabu hangan aangoo xiqqooma ishee argadhutti biyya hambaa deemiitii hojjedhuu deebi'ii daa'ima kiyya maatii koottiin galchaa isaan naaf guddisuu jedhe na gaafataam. Anis rakkoon keessa jiru xiqqoo ulfaataa waan na ta'eef daa'ima koo dhiisee deemuun dirqama natti ta'e. Kanaanis tole jedheen gara biyya hambaatti waan hunda xumureen imala koon taasise. Gara biyya hambaa deemuun koo baay'ee natti tole. Dhalli namaa waa tokkorraa gara waa biraatti gaafa jijjiiramu of jaallata mitiiree of hin jaalladhe. Dur mukeen gurguddoo kan hin argaa oolu amma gamoowwanirra jiraachuun eegale. Hojiin mana maadaamii keessaan hojjedhu hojii baadiyyaan caalu. Daboof jedhamnee ganama hanga galgalaatti rooba keessa guyyaan meesaa oollu jira. Horii barbaacha bineensa waraabessa waliin guyyaa wal ariinu jira. Inni kun dadhabbii qaba malee sodaa lubbuuf hin qabu.
jaalladheen jiraachuu gaafan eegalu qaamni kooyyuu baay'ee jijjiirame. Kanaan kan hin argadhu baatiinis baatii lamaanis gara abbaa manaa kootti erguun eegale. Abbaan manaan kiyyas lafan bite manan ijaare kanan godhe naan jedha. Kanaan natti toleema waggaa 4 ture. Turtii waggaa 4 booddee daa'ima kiyya baay'eetti yaadee waan hin jiruuf galeen ilaaluun qaba jedheen abbaa manaa kootiin nan dhufaa jedheen gaafadhaani. Yeroo kanatti inni ani aangoo sin arganne wanta yaannis galman geenye waggaa 2 dabaladhu jedhee na dide. Haa ta'uutii garuu ani nan deebi'a baatii tokkoof boqonnaan fudha daa'ima koo baay'ee yaadee otoo ija isaan argiin waggaa 4 guutee jedheen isaaf deebise. Kanaan innis naaf eeyyamuu didee ani garuu dirqiidhaan gara biyyaatti hin gale. Oromoon gaafa mammaaku waa malee manni dhaaruu jedhamitiire. Abbaan manaan koo mana naaf ijaare keessatti dubartii gara biraa fuudhee daa'imas irraa godhateera. Wantan laphee koodhaasa jaalladheef rakkanne immoo waan biyyaan baheef gonkumaa kana godha jedheen isa shakkeen beeku. Haa ta'uutii garuu amma maallaqni baatii maatiidhaan jijjiirame waan harkasaarra gahuuf maallaqa kiyyaan jireenya qananii haadha manaasaa lammataa waliin jiraachaa jira. Firan qabu haatiif abbaan koo baadiyyaa jiraatu. Heerumuu kiyyeeyyuu hin beekanii. Eessa dhaqxe jedhaniis na barbaadanii hin beekanii. Boqochuufillee biyyaan baatii dhufeen bakka ittiin boqodhu dhabeen bakkuma daa'imni koo jiru mana warra isaattiin boqodhe. Maatiinsaa na kabajanis ilmi isaanii garuu anarratti fuudheera. Kanaan maaliif kan anarratti gootee jedhee yeroon gaafadhu deebiinni naaf deebise waggaa 4 miti baatii tokko obsuun dadhabee kanaaf hamma atiitti dhuftutti hiriyaan qabadha jedheen narratti ulfooftee hojiima poolisummaan qabu kanarraatii yoon dhiise na himattee na ariisisti jedhee sodaadheen fuudheen waliin jiraachaan jira. Ati immoo haadha manaa kiyya duraa waan na taateef waan si beektuuf anaaf si walii gallee jennaan gaa'elli keenyi itti fufuu danda'a jedhee na kadhachuu eegale. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa. Kanaanis yaa Rabbii maal natti argisiisuuf na fiigsistee na fidde jedheen baatii tokko kan boqonnaa koo akkuman fixeen maatii kiyya baadiyyaa jiran deemee dubbiseen waan hin ta'e waan hin irra jiru itti haasa'uun deebiseen gara biyyaan baatti malee hojii kiyyas hojjechuun eegale. Si'a kana rakkoon irra ga'ee karaa adda addaan of amansiisee sammuu koo tasgabbeessee hojjechuuf yaalus haa ta'uutii garuu dura of jaalladhee kanan ture of nan jibbe hin na dhukkube nagaas nan dhabee. Booddee irratti abbaan manaamti koo kuni otuu haadha manaasaa kana waliin jiraatu guyyaa tokko ollaan walitti bu'ee halkan hirribarraa kaafamee waamamee warra walitti bu'an gargar baasuuf otoo yaaluu cuupheedhaan gurrasaa keessa waraananii. Abbaan manaan kiyya kunis akkam otoo nan isin gargaaraa jiru na waraanta jedhee shugguxii qabattoosaa keessa baasee si'a 2 dhukaasuun namicha waraane kana lubbuusaa battaluma dabarsee. Kanaan dafee harkasaa mootummaatti kennee. Himatamees dhimmi walitti bu'iinsa isaanii isa waan ilaallanneef qaama araarsuuf gidduu galetu miidhe dhaddacha jedhuun hidhaan waggaa 2 qofa irratti murtaa'ee hojiinsaas harkaa fuudhamee mana hidhaa galee. Waggaa 2 hin hidhamne baatii 8 booddee hiikamee hojiisaas kennanii fi naannoo biraatti ramadanii. Kana garuu kan beeku ana qofaadha. Kanaan erga kana ta'e inni naaf bilbilee amma gara biyyaattis deebi'uu hin danda'u lubbuun namaa na harkatti badeera. Naannoon amma jiru kana hojiifis jireenyaafis mijataadha. Akka durii maallaqa naaf ergisiif hin siinin jedhu ofii kee koottuutii jireenya keenya duraa itti fufna jedhee na kadhachaa jira. Mana ani ijaare haadha manaasaa maatiinsaa keessaa baasanii kan keenya jechuun ofiitti galaniiru. Anis jalqaba qabeenya koo naaf firiitii ni mari'annaa jedheen deebiseefi. Reyoottan koo as biyya ambaa jiran duras abbaa mucaa keedhaa ni jaallattas turte. Erga haadha manaa lammataa waliin walii kee bakka inni jiru dhokadhuu deemiitii waliin jiraadhu jedhanii na gorsu. Ani garuu ammas namni kuni jireenya keenya gidduutti rakkoon gara biraa yoo uumame baatii tokkoof dubartii obsuu hin danda'u yoo ta'e jireenyi koo gara fuulduraa'oo hin boora'uu jedheen sodaachaa jira. Jireenya dhawaanna ta'eef qofaa murteeffachuun dadhabee ijoollummaa kootii kaasee beekeen otoo hin beekiin waa hedduu keessa seenee dabarsus har'a garuu jiraachuu waan hin barbaaduuf murteeffadhu hundi dhiibbaa guddaa
jireenya koo irratti waan qabaniif obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan na gorsaa itti deebi'aa kan jettan waa'ee egeree kootiif yaada naaf qoodaa. Lakki dhiisii kan naan jettaniif immoo yaada na amansiisu waliin naaf qoodaan jedha. Kanaan booddee waggaa tokko ol biyyaan baa turuun barbaadu. Ergan si'a lammaffaaf dhufee waggaa 2 xumureera. Jireenyi biyya ormaa na haa ga'u jechaan jira. Turtii waggaa tokkoon qabu keessatti yookiin isa yookiin immoo nama gara biraa filadhee walii galuun dirqama. Inni garuu jaalala durii kaasee har'a laphee koraasaa jira. Ani immoo murteeffachuun dadhabe. Ana obboleettii keessan biyyaan baarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatti illee waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haala obboleettiin keenya nu gaafatteen yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik gochuu qophii kanan dagatinaa jecha qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa.